Torbaannoota kana keessa tarkanfi lalessaan waraana bilisummaa Oromootiin waraana mootummaa irratti fudhatame. Oromoof Oromiyaa bilisa baasuuf qabsaa'aa akka jedhu waraanni bilisummaa Oromoo haala baratameen alatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo sababeeffatee odeessi ba'aa oolu akka waan qabatamaan taanetti odeeffamus dhiyeenyaas tarkaanfiin waraana kanaan fudhatamaa jiru ragaa quubsaa waliin gadi ba'aa jiraachuudha kan ifoome. Haaluma kanaan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaargadaa jaartee bakka addaa Akuuyyuu jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa Itoophiyaa 27 ajjeesuun 10 madogochuu waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa wabeeffachuun addis istaandaardiitu kaleessa gabaase. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa urjii lolaa Odaa Bulluq aanaa Abaaboo Guduruu ganda biqiltuu Fayyinee jedhamu keessatti lola torbee kana keessa sa'a 7 oliif walitti fufiinsaan waraana mootummaa waliin taasiseen waraana mootummaarraa 36 du'uun beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibiraan Odaa Bulluq Buttaan Gumaa Jaalleencoo aanaa Amuruu ganda Jawajjaa bakka addaa Dinkiitti waxabajji 8/2021 waraana mootummaa Itoophiyaa 15 ajjeesuun 19 madoo ulfaataan adabee kilaashii 9f boombii harkaa 7 irraa hiikee jiraachuu beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Ona Qellem Wallaggaa Gaa'oo Qeebbee ganda warra Baabboo jedhamutti waraana mootummaa sakattaa Abbaay Haxxeedhuun 26 ajjeesuunis torbeema kana keessa gabaafame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibiraan Odaa Bulluq Ona Limmoo ganda Maggiboo jedhamutti waxabajji 9/2021 tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhateen 12 ajjeesuun 7 ol madoo dandammii hin qabneen adabuu ifoomseera. Achuma aanaa Amuruu magaalaa Kiiramuu seenuun waraanni bilisummaa Oromoo Cibiraan Odaa Bulluq waraana mootummaarraa 50 ajjeesuun snaayiperii 10 bireeni 5 AKM 38 booji'uun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa humni furgaatu urjii lolaa torbeema kana keessa aanaa Jaargadaa jaarteetti waraana Shaabiyaa hedduu du'aan yoo adabu hedduu ammoo madoo dandammii hin qabneen geggeessuu beekseera. Haaluma kanaan bireenii 2 snaayiperii 5 AKM 17 rasaasa 486 boombii harkaa 6 hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu beekse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Cibiraan Odaa Bulluq Ona Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Dibboo keessatti waraana mootummaa 31 ajjeesuun humna dabalataa waraana haleelaman gargaaruuf dhufes duuba deebisuu beeksee jira. Wallagga lixaa Najjootti gartuun soonsaa magaalaa Najjoo keessatti konkolaataa waraana mootummaa Sireeffi aangawoota fe'attee socho'aa turte gubee barbadeessuu torbanuma kana keessa ifoomse. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Tajjootti waxabajji 10/2021 waaree booda dhukaasa waraana bilisummaa Oromoo waraana mootummaatti banee rifatee baqachaa kan ture waraanni mootummaa konkolaataan ittiin garagaluun waraanni kanneen konkolaataa sana keessa turan 6 battalatti odu'an kanneen madaa'an ammoo hospitaala Dambidoollootti yaalamaa jiraachuu maddi keenya garas ishinni gaafimaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibiraan Shanangibee waraana mootummaa 21 ajjeesuun 13 madoo ulfaataan adabuu ajajni waraana bilisummaa Oromoo olicha torbanuma kana keessa ifoomseera. Lola waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraa Soddombooroof waraana mootummaa jidduutti guyyoota 6 oliif tibbana geggeeffamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo zoonicha injifannoo galmeessuu beeksee ture. Haaluma kanaan Naqamtee reeffi nama 2, Dambidoollootti reeffi nama 3, Shaashmanneetti reeffi nama 13, Nagallee Booranaatti reeffi nama 71 fi Booranaa Dirreetti reeffi nama 15 kan gale yoo ta'u madoon yeroo amma hospitaala Nagallee ciisaa jiran 12 ta'u maddi keenya garasii torbanuma kana keessa shinni gaaffoomsaniiru. Oduma wal fakkaatuun waxabajji 8/2021 waboon zoonii kibbaa godina Booranaa aanaa Diilloo ganda Qaxiimii Ardaa Gamaduuf Arbeelitti tarkaanfii fudhateen waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessuu beeksuun kilaashii AKM 5f SKS 1 milishaarraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu ifoomseera. Waxabajji 9/2021 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Odaa Doolaa Buttaa Gannaalee Siidaa Gurraacha Konyaa Gujii Ba'aa aanaa Gooroo Doolaa ganda Bokkolaa iddoo addaa zoonii Haroo Booraa jedhamuun beekamutti waraana mootummaa maqaa sakattaa jedhuun bobba'ee irratti tarkaanfii waxabajji 9/2021 irraa eegaluun fudhateen 6 battalatti ajjeesuun 5 immoo madeessuu beekseera. Achuma zoonii kibbaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibiraan Maddaalbuudhaaf Cibiraan Gumaa Baasaa Tuulaa Surroo wal ta'uun aanaa Buleehoraa magaalaa Garbaa seenuun kaampiin waraana mootummaa bakka 3 irratti sa'aatii 7 haga 11tti tarkaanfii fudhateen
injifannoo boonsaa galmeessuu beekseera. Magaalaa Garbaa ganda duwwaa tokko seenuun kaampii humna addaa irratti haleellaa waraana bilisummaa Oromoo fudhateen hidhattoota gandaa dabalatee waraanni mootummaa 10 yommuu du'an namni 6 immoo madaa'uun beekameera. Akkasuma waajjira bulchiinsa ganda duwwaa lamaa cabsuun hidhamtoota siyaasaa maqaa shaneen hidhaman nama 20 ol hidhaa keessaa yommuu baasu galmeewwan filannoof dookimentii garaagaraa kompiitara waajjira bulchiinsaa dabalatee guutummaatti barbadeessuun meeshaa waraanaa 8 waraana mootummaarraa hiikuun galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu torbanuma kana keessa beekse. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa aanaa Gindabarat kaachis ganda bashee bakka addaa gabaa roobii jedhamutti waraana mootummaarraa 8 ajjeesu beekseera. Waraanni mootummaa tarkaanfii waraana bilisummaa Oromoo kanaan dallane bakkuma kanatti qotee bulaa 5 manaa fudhanii ajjeesu ajajaan waaboo zoonichaa ifoomsee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa ona Abuuna Gindabarat ganda awwaala batteef ganda daargee keessatti waraana mootummaa uummata Oromoo daraaraa ture irratti haleellaa geggeesseen 45 ol du'aan adabu waraanni bilisummaa Oromoo zoonichaa torbeema kana keessa beekseera. Achuma zoonii giddugaleessaatti waboon zoonichaa tarkaanfii waraana shaabiyaaf waraana mootummaa irratti fudhateen waxabajji 10/2021 lixa shaggar ona Gindabarat ganda basheef naannoo isheetti humna isa loluuf bobba'e irratti 70 ajjeesuun meeshaa waraanaa snaayiper 11 bireenii 3 rasaasa 47 waliin boombii 11 irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuu ifoomseera. Waboon zoonii giddugaleessaa lixa shaggar aanaa daannoo keessatti milishoota sagattaa bobba'an kanneen harka kennachuu didan 19 ajjeesuun 11 immoo boojuu beekseera. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa lixa shaggar ona jibaatitti waraana mootummaa 11 ajjeesuun kilaashii 9 irraa hiikee mooraa qabsoo uummata Oromoof